Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fulbaana 16 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa kabeebsaan ijaarsa ta'ee hin beeku. Wareegamni keenya haaromsa wayyaaneef miti jedhu isin keessummeessaa kan isiniif dhiyeessu an Irbuu Sabaati. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Amma hanga foota oduun isin dhageessisa. Mootummaan of tuultuu abbaa irree wayyaanee humna qawween amanuun biyya bulchaa jiru ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitti boonan adamsi ajjeesuu akkuma itti fufetti jira. Magaalaa Naqamtee keessa mootummaan gabroonfataa wayyaanee dukkaanota uummata magaalaa Naqamtee saamsameera jedhee cufee ture ofii kadhatee banaa jiraachuun himame. Godina Lixa Shaggaar aanaa miidhaa qanyii ganda haleeluutti waraanni wayyaanee kora bittinneessaa fi loltoota humna addaa wayyaanee yakka suukanneessaa mana jireenyaa abbootii warraa 5 irratti dhukaa dhoosuu fi ibidda itti qabsiisuun barbadeessan. Daandii cufuun dhaabbatan Oromiyaa guutuu keessatti itti fufee jiraachuun himame. Godina Arsii magaalota Shaashamannee, Dodolaa, Adabbaa, Asaasaa, Kofalee dheeraa keessatti uummata diddaaf bittaaf gurgurtaaf dukkaan ofii cufattanii hiriira irratti baatan jechuun mootummaan faashistii wayyaanee darara geessisaa jiraachuun barame. Babal'ina odoof jaallee urjii bilisummaa qabatteetti. Mootummaan of tuultuu abbaa irree wayyaanee humna qawwee amanuun biyya bulchaa jiru ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitti boonan adamsi ajjeesuu akkuma itti fufetti jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo magaalaa warra jirruutti dhalatee kan guddate barsiisaa Abdiisaa Bookaa namni jedhamu sababii Oromummaa isaatti boonuuf jecha adamsamee qabamuudhaan mana hidhaa Qiliinxoo keessatti dararaa fi reebicha gara laafina hin qabneen baatii 10 oliif irra gahaa ture. Yeroo darbee mootummaan wayyaanee abidda mana hidhaa Qiliinxootti qabsiisuudhaan lubbuun ilmaan Oromoo sabboontota ta'anii akka darbu akka godhe bira gahamee jira. Sababa ilmaan Oromoo qareeyyii mana hidhaatti honlaquun kan itti xiqqaate mootummaan wayyaanee abidda akka qoraanitti fayyadamuun mana hidhaa Qiliinxoo qabsiiseen ilmaan Oromoo dhuman keessaa barsiisaa Abdiisaa isa tokko ture. Sirni geggeessaa awwaalcha barsiisaa Abdiisaa Bookaa guyyaa kaleessaa jechuunis fulbaana 15 bara 2016 godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa warra jirruutti dhaadannoo fi walleewwan warraaqsaan dabalamee haala namatti toluun raawwatamee oolee jira jedhu qeerroon bakkichaa. Oduu biraan magaalaa Naqqamtee keessa mootummaan gabroonfataa wayyaanee dukkaanota uummataa magaalaa Naqqamtee saamsameera jedhee cufee ture tarkaanfii qeerroon leeqaa kaleessa fudhataniin mootummaan gabroonfataa wayyaanee hirfachuudhaan keessa deemee kaffaltii tokko osoo hin kaffalin kadhatee uummatarraa banaa akka jiru baramee jira. Konkolaattonnis kaffaltii tokko malee hojii akka eegalaniif sagalee guddistuudhaan labsamaa oolee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee fi naannoo ishee keessatti mormiin itti fufuun walgahiin guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa ooleen sabboontonni barsiisonni yuunivarsiitichaa guutummaan guutuutti walgahii wayyaanee kana irratti diddaa gabroonfattuu wayyaaniif qaban haala ajaa'ibsiisaa ta'een warra walga'icha gaggeessuuf dhaqan afaan qabachiisanii jiru. Qaamonni walga'icha mariisisuuf deemanis gaaffii gaafachuun mirga keessan gaafa jedhanitti barsiisonni gaaffii gaafachuu fi yaada isaanii kaasuu waan didaniif Piroofeesarii yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e Eebbaa Miijanaa itti waamuudhaan dirqamaan gaaffii akka kaasaniif doorsisaa akka oolan baramee jira. Walga'icha irrattis barsiisonni tokkoyyuu gaaffii kaasuu waan didaniif
mootummaa wayyaanii dirqiidhaan gaaffii akka kaasaniif hiraarsaa akka hoole maddeen keenya achirraan qaqqaban ifa godhu. Oduu biraan godina lixa shaggar aanaa midaaqanyii ganda haleeluutti waraanni wayyaanii koora bittinneessaa fi loltoonni humna addaa wayyaanii TPLF OPDO yakka suukanneessaa mana jireenyaa abbootii warraa 5 irratti dhukaasa dhoosuu fi abidda itti qabsiisuun barbadeessan. Tarkaanfii keessa deebii hin qabne dhiyeenyaa humni ittisa uummataa miseensa waraanaa fi basaasaa wayyaanii uummata iraarsaa kan jiru nama maqaan isaa Fedhisaa Gannatii jedhamu irratti fudhateen wal qabatee humna ittisa uummataa nyaachisaa jirtu. Ijoolleen keessan humna ittisa uummataa waliin hariiroo qabu jechuun uummata nagaa irratti yakki suukanneessaa dhala namaaf hin malle raawwatamee jira. Yakki ulfaataan kun kan inni raawwatames abbootiin warraa kun humna waraanaa Agaaziin fulbaana 8 bara 2016 qabamanii hidhamanii dararamaa utuu jiranii ta'uun ibsameera. Yeroo ammaa kanatti ganda haleeluu keessa manni abbootii warraa 5 galgala kaleessaa guutummaatti waraana Agaazii fi waraana koora bittinneessaa jedhamu boombii fi abiddaan barbadeessaniin qabeenyaan miliyoona hedduutti lakkaa'amuu fi lubbuun beelladaaf namaa illee keessa kan barbadeeffame ta'uun yeroo ammaa kanatti aanaa midaaqanyii irratti ani mootummaadha kan ofiin jettu mootummaa wayyaanii yakka suukanneessaa uummata irratti dalagamaa jiraachuu qeerroon midaaqanyii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himaniiru. Namoonni yakki suukanneessaa kun irratti raawwatame manni galmaa isaanii kan barbadaa'es obbo Giitaachoo Raggaasaa qotee bulaa abbaa maatii 12 fi jaarsa hayyuu biyyaa, obbo Giituu Badhaasaa qotee bulaa abbaa maatii, obbo Yaadasaa Katamaa abbaa maatii, Addisoo Giddee Namarraa dubartii haadha maatii, obbo Badhaasaa Dheeressaa abbaa maatii kanneen jedhaman fulbaana 8 bara 2016 humna waraanaan ukkaanfamanii aanaa midaaqanyiitti buufata waraanaa Agaaziitti hidhamuun dararama guddaa keessa utuu jiranii waraanni wayyaanii yakka gara jabeenya guddaa guutameen mana galma isaanii fi qabeenyaa bara dheeraa horatan waliin guutummaatti abiddaan jalaa barbadeessuun yakka ulfaataa addunyaa jaarraa 21ffaa keessatti mootummaan kamuu hin raawwanne uummata irratti raawwatan. Yakka ulfaataa uummata Oromoo aanaa midaaqanyii fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jiruu fi mootummaan wayyaanii TPLF OPDO'n itti gaafatama seeraa jalaa ba'uu hin danda'an. Dhaabbileen mirgoota namoomaa fi sabaaf sablammootaa akkasumas dhaabbileen mirga dhala namaa qabsoo bilisummaa Oromoof dirmannaa gochuun yakka ulfaataa kanaaf uummata addunyaa akka uummata keenyaaf dirmatu qeerroon midaaqanyii dhaammataniiru. Qeerroon midaaqanyii yakka ulfaataa kana ofirraa dhaabuu fi yakkamtoota gaafatama jala galchuuf qabsoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa bakka jirru hundaatti finiinsuun mootummaa abbaa irree kana dura mormii jabaan akka dhaabbannu jechuun hadheeffatanii dubbataniiru. Oduu biraan daandii cufuun dhaabbataan Oromiyaa guutuu keessatti itti fufee jiraachuun himame. Torban tokko dura gabaa lagannaan Oromiyaa guutuutti kan taasifamee turee fi daandii cufuun haala wal fakkaataadhaan magaalotaaf godinaalee hundatti ammallee yeroodhaa yerootti cufamaa akka jiru dubbatu. Haga ammaatti wayyaaniinis banuu kan hin dandeenye daandiin cufamee kan hafee jiru magaalaa Shaashamanneetti guyyoota hedduu lakkoofsisee jira. Daandilee gurguddoo Oromiyaa keessatti hin banamin jiran keessaa Boojji Dirmajii, Biilaa, Qilxukaarraa, Awwadaay keessatti daandiin hin banamin torban 2 ol lakkoofsiseera jedhu qeerroon naannichaa akka nuuf gabaasanitti. Humna banuu hin dandeenye qabaachuu wayyaanis barameera. Akkasumas amma ammaatti duulli hojii dhaabuu adeemsifamee itti fufee dhaabbachuus akka hin qabne waggaa kana guutuu duula hojii dhaabuutti hojjetoonni walii galaa jiraachuunis beekameera. Magaalaawwan Nagallee, Daaroo, Machaaraa, Adaamaa fi kan kana fakkaatan keessa halkan qeerroon naannoo sanaa barreeffama xixiqqaan akeekkachiisa hojii dhaabuu gabaa lagannaa daandii cufuu uummataa kennee jiraachuunis barameera. Dhumarratti godina Arsii magaalota Shaashamannee, Dodolaa, Adaabbaa, Asaasaa, Kofalee, Dheeraa keessatti guyyaa har'aa uummata diddaa bittaaf gurgurtaa dukkaana ofii cufataniin hiriira nurratti baatan isin deeggartoota shororkeessitoota kanneen akka adda bilisummaa Oromooti. Isaantu akka isin dukkaana keessan cuftanii nurratti hiriira baatan isin taasise jechuun mootummaan abbaa irree wayyaanee godina Arsii keessa naanna'uun adabbii jettee hanga qarshii 5,000 saamaa akka jiran qeerroon naannichaan bira ga'ameera. Uummanni naannoo kanaas qarshii takkayyuu kaffaluu akka hin qabnee fi fincila xumura gabrummaa isaa hanga bilisummaa saba isaatti cichoominaan itti fufuu akka qabus qeerroo bakkichaan hubachiiseera. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Gota wa mulata
qabeebsaan ijaarsa ta'ee hin beeku. Wareegamni keenya haaromsa wayyaaneef miti. Utubaa tortoree dagadeen jabeessuuf yaaluun wallaalummaadha, of gowwomsuudha. Guyyaa hin beekamnetti mana ofirratti jiksanii of ajjeesuuf beellamaan jiraachuudha. Mata duree har'aa kana akka lamatti ilaaluun dansaadha. Inni jalqabaa gowwomsaa wayyaanii kanaaf yoo dabarsinee of kennine nuuf dhumachuusaati. Inni lammataa wayyaaniin mataa isaa waan tortoree jiru irratti haaromsa jedhee of gowwomsuun isaa boolla ofiif qotaa jiru gadi fageessaa jiraachuusaati. Haaromsa buqqaasan gaggeessa jechuun isaa adda durummaan of ilaalee osoo hin taane nu tuffachuu irraa ta'uu beekuun gaariidha. Akka loonsoo giddaan gara barbaadanitti oofanii sanallee kabajanuuf hin qaban jechuudha. Humna hanga hin qabnetti maal fiduun nu tilmaamaa jiranii? Hubadhaa, isaaniif baatii tokkotti lammiilee kumaatamaa ol dhabuun keenya itti hin dhagahamu. Kan itti mul'atu haala ittiin hin aangoorraa haala ittiin hin buune uumuun qofaadha. Kun nuuf salphina. Utubaa tortoree tasuma dagalee haaraadhaan hin jiraatu. Buqqa'uu akka qabuu fi utubaa haaraan dhaabbachuu akka qabu murteeffachuun nu barbaachisa. Utubaan sirna tortoree olaantummaa faashistootaa fi sirna isaaniiti. Kanatu buqqa'uu qaba. Sirni wayyaanii bara baraan sababa uumee umurii dheereffachuun kun xumura argachuu qaba. Wayyaaneen gonkumaa haaromsa kamiinuu dhaabbatee buluu of sirreessuu hin danda'u. Namni dulloome akkuma deebi'ee dargaggeessa ta'uu hin dandeenye, wayyaaneenis deebi'ee dargaggoomuu hin danda'u. Abshaalummaa wayyaanii kanaan uummanni keenya gonkumaa gowwomuu hin qabu. Sirni wayyaanii bifa kamiinuu, beekumsa kamiinuu, dandeettii kamiinuu haaromuu hin danda'u. Haqa osoo qabaateeyyuu haaromuu hin danda'u. Yoo seexaa qabaanne kabeebsaa wayyaanii kana keessaa tuffii guddaan akka jiru hubachuun nu feesisa. Tigree dulloomaa achi butanii dargaggeessa dhiiga saamichaa fi yakkaan guddatee bakka buusuun dubbii hammeessanii dantaa ofii guuttachuuf arreeduun ala furmaanni fidu midhaan facaasan jiran irraa aramaa kan tiksaniif midhaanichi firii barbaadu akka kennuufi carraa ol guddatee waan barbaadamu akka guutuufidha. Bosona barootaaf jiraate keessa aramaa balleessuuf tattaafachuun yeroo ammaa ofii gubuu ta'a malee muka waa hundaa saamaa jiraate saamuus seera uumamaa taasifate jiraachisuu yookaan kunuunsuu hin ta'u. Midhaan firii hin kennine aramuun maalitti ramadama? Kunuunsuu natti hin fakkaatu. Wallaalummaadha jedheen fudha. Wayyaaniin jiraachuuf jecha shiroota kumaatamaan gadi tarreessuu ni dandeessi. Kun isaaniif furmaata ta'uu danda'a. Nuuf garuu furmaata hin ta'u. Wayyaaniin uummattootaaf yaada yoo ta'e sochii dhaloonni itti dhumuu maaf eegaa? Nama of sirreessuu barbaadu yoo ta'e yookaan qophii isaa qaba yoo ta'e maaliif sochii fi gaaffii jiru ajjechaa fi hidhaan dhaabuu yaala? Maaliif mana hidhaa keessatti lammiilee fixa? Maaliif kasaaraa waraanaa bobbaasuu fi humna meeshaa ammanaa hiriirsuu filata? Akka
rakkoo jiru waggoota 15 beekna turre ega jedhanii miidhama uummattootaa yoo xiqqaate waggaa 15 itti fufee balaa dhaqqabe lubbuu dhabame diinagdee biyyaa manca'ee fi saamame rakkoo hawaasummaa mataa fi miila dhabee kan kana fakkaatan hunda beekaa gaggeessaa jiraatan waan ta'eef itti gaafatamuu qabu jechuudha. Rakkoon bulchiinsaa jiraachuutti ega amananii rakkoon sun miidhama uummataarra ga'eef itti gaafatamuu isaan taasisa jechuudha. Yakki ofii amanan isa kana. Beektonnii fi qaamonni siyaasaa kamiyyuu waan isaan gidduu kana of haaromsina jedhanii lallaban fudhatanii akka ragaatti dhiyeeffachuun wayyaanee dura dhaabbachuu danda'ani. Wanni gadi fageessinee hubachuun nu barbaachisu wayyaaneen tortoruusaa dubbachuu fi balleessaan qaba jedhee xibaaruun isaa bu'aa argamsiisuuf isumaaf dhiifnee akkasumas har'allee akka maamila gowwoomuutti nu fudhachuu isaaf dhiifnee nuti kana booda akka hin gowwomne ifatti gochaanitti agarsiisuun akka nurraa eegamudha. Jaallannuus jibbinuus wayyaaneen dhiibbaa humnoonni alaa irratti taasisaa jiran rakkoo jiru uummata waliin hiikna yeroo naa kennaa jedhee nurratti qumaara taphachaa akka jiru beekuu ni qabna. Kana cabsinee hawaasa addunyaatti gad baasuu qabna. Abshaalummaan wayyaanee dhaabbachuu qaba. Waggaa 15 dura haala wal fakkaatuun gowwomne ta'a. Rakkoon jiru osoo hin furamin waggaa 15f wayyaanee eeguun mataansaa dadhabina. Ammallee waggaa 15f nu gowwomsuu sirriidha jedhanii kan fudhatan bifa haaraan as ba'aa jiraniif waggaa 15f callifnee ilaaluu keenya irratti beeka. Haalli wayyaanee waggaa 15 duraa fi amma tokko miti. Sochiin keenya waggaa 15 duraa fi amma tokko miti. Waggaa 15 booda sibiilatti geeddaramnee jirra. Wayyaaneen garuu muka qobboo taateetti. Humni kun lameen guddina agarsiisuu qaba malee tokko isa tokkoof humna ta'uu hin qabu. Wayyaaneen akkuma dulloometti isa itti aanutti ce'uu qaba. Nutis sibiilummaan keenya bakka isaa argachuu qaba. Namni ol deemu bakka isaa gahuu qaba. Namni gad deemus akkasuma. Kana waliif ariifachiisuutu seera uumamaati. Nuti warra bakka jirrutti akka turruuf firiijiitti naqame miti hubadhaa. Yoo xiqqaate kabaja ofii fi lammii keenya dabarsinee laachuu hin qabnu. Lubbuun dhaloota har'aa agaazii wayyaaneen akka baala mukaa harcaa jiranii kabeebsaa wayyaanee kanaan geeddaramuu hin qabu. Waggoota 150 oliif gootawwan qaqqaaliin kan itti dhabaa jiraannee fi kan jirru wayyaaneen akka of haaromsituuf miti. Sabummaa keenya irratti waggoota 150 oliif hiraaraa jiraannee fi wayyaaneef of haaromsuun gonkumaa wal hin simu. Bilisummaa barbaacha wareegamaa jirra. Dhumaa jirra. Qabeenya saamamaa jirra. Lubbuu horachuu wayyaaneef gonkumaa wareegamni kaffalle hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Kabeebsaa wayyaanee waggoota 25f nu miidheef carraa biraa laachuun of ajjeesuudha. Dhaloonni akka baala mukaa harca'aa jiru haaromsa wayyaaneef miti. Wareegamni lammii keenyaa wayyaaniin akka of haaromsituuf miti. Wareegamni keenya walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata keenyaaf dursa kenna. Itti aansee dantaa keenyaaf jennee mirga sabootaa kabachiisuu akka dirqamaatti fudhannee wareegama keenyaaf kabaja kennina. Sochiin dhaloota har'aan akka ibidda saafaa bilbilaa jiruu fi wareegama qaalii itti kaffalaa jirru keessa wayyaanee qorachiisuu miti. Rakkoo isaanii deebi'anii akka ilaalaniif miti. Walga'ii haaromsa naannolee keessatti akka gaggeeffamuuf miti. Uummattoota bifa adda addaan walitti qabanii dabballoota isaaniif hojii uumuuf miti. Abbootii aangoo warra sadarkaa gadii irraa kaasanii bakka buusuuf miti. Dulloomaa buusanii saamtuu haaraa bakka buusuuf miti. Dhiiga uummattootaan kan dhiita'ee buusanii qalloo dhiiga dhuguuf guddate bakka buusuuf miti.
sirna habashaa waggoota 150 oliif uummata goobsee dhabamsiisuuf ta'uu hubannee diina keenya hubachiisuu qabna. Ilkaan socho'ee buqqisan malee fayyina hin argatan akkuma jedhamu wayyaanii adeemsa fixee ilkaan qara lama qabutti of geeddaruu dhabbaluuf hayyamuun hiraaraa jiraachuuf ta'u beekuun dansaadha. Shirri kabeebsaa wayyaanii nu ga'eera. Abshaalummaa wayyaanii isaaniin taajjabsiisu yookaan warra ija ashaboon dhiqatee ittiin jechuu irra tarree gowwummaa akkasii keessaa bu'uu keenya ifatti itti agarsiisuuf hojjechuu dagachuu hin qabnu. Kana booda duubatti deebi'uu jechuun dhaabbitti akka nu awwaalaniif hayyamuudha. Haaromsa wayyaanii irraa waa akka hin eegganne qabsoo itti jirru daran jabeessuun mirkaneessuu qabna. Wayyaaniin caasaa isaa haaromfata malee lubbuu lammii keenyaa haaromsaa hin jiru. Nuti ammoo lubbuu ijoollee keenyaa fi lammii keenyaa haaromsaa wayyaanii geeddarra taanaan warra dhaabbiitti of ajjeesaa wayyaanii jiraachisaa jirrudha. Har'aa humnoonni alaa gaaffii keenyaa fi wareegama keenyaaf bakka laatanii wayyaanii dura dhaabbataa jiran kun duubatti deebi'uu keenyaan faayila keenya bara baraaf cufuu danda'u. Wareegama barbaachisu kanfallee wayyaanii hundee ishee buqqisuutu furmaata nuuf ta'a. Wayyaaniin osoo haqa qabaattee gonkumaa haaromuu hin dandeessu. Summiin summii haaromsu gonkumaa hin jiru. Haaromsi wayyaanii eegaluu kan qabu dhugaa jiru fudhachuun qofaa bakka argata. Wayyaaniin mirga uummattootaa kabajuun aangoo gadhiisisuudha jedhee waan amanuuf yookaan olaantummaa habashootaa dabarsanii kennuudha yookaan aangoo bara Yohaannis fa'aa deeffannee of harkaa baasuudha jedhee waan amanuuf kana dhugeessuufis waan barbaade gochuuf waan murteeffateef gonkumaa haaromsa dhugoomsuu hin danda'u. Kana akka gaariitti amannee sochii xumura gabrummaa eegalle daran jabeessuun qofaatu furmaata nuuf ta'a. Kanaafan kabeebsaan ijaarsa hin ta'u. Wareegamni keenya haaromsa wayyaaneef mitiin jedhee horaa bulaa.
sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo waliin gootaniif galatoomaa isiniin jecha qophii keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.